Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamtutti guyyaa kibxataa bitootessa 29 bara 2022tti haleellaan raawwatameen milishoonni godinichaa 18 ta'an ajjeefamanii 15 kan ta'an ammoo madaa'uu bulchiinsi godina Shawaa Bahaa himan. Jiraattonni naannichaa dubbifne garuu namootni ajjeefaman 27 ta'uu jedhu. Qaamni hidhatee fi eenyummaan isaa ammatti addaan hin baane milishoota gareen socho'an turan irratti dhukaasa banee miidhaan qaqqabeera jedhan bulchaan godinichaa obbo Abbabuu Waaqoo. Qaamni hin beekamne kan hidhatee jirutti milishaan keenya irratti tarkaanfii fudhate. Milishaan hojiidhumaaf baheeti gamtaadhaan hoggaa deebi'u qaamni hidhatee qophaa'ee jiru korrokote. Kana keessatti namni 15 ta'uu madaa'eera. Hanga ammaa namni 18 ta'uu kan du'ee jira jedhan. Milishoota madaahan keessaa kan miidhaan isaan jabaa ta'e kan irra gahe ammaaf yaala argachaa akka jiran obbo Abbabuun himaniiru. Humni haleellaa raawwate humna ijaaramee gurmaa'ee fakkaata meeshaa ammayyaa qabuun rukutaa turanii jedhu. Eenyummaa qaama haleellaa raawwate kana ammatti akka addaan hin baafne himan obbo Abbabuun. Haleellaan kun kibxata sa'a booda daandii guddaa Finfinnee fi Jibuutii wal qunnamsiisuu irratti raawwatamuu fi kanarraa kan ka'es daandicha sa'aatiiwwaniif cufamee akka turus himaniiru. Amma poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa galee opereeshinii gaggeessaa jira kan jedhan aangaa'onni kun qaamoleen nageenyaa dabalataan bobbaafamanii nageenya naannichaa tasgabbeessuun daandii cufamee tureessa bananii jiru jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa erga galee daandiin banameera jedha. Guyyoota itti aananitti qaamni kun eenyu eessaa dhufee kan jedhu ni qulqullaa'a kan jedhan aangaa'onni kun daangaa naannoo Oromiyaa fi Amaaratti qaamni hidhatee socho'u kan warra finxaaleeyyii Amaaraan ijaaramanii walitti bu'iinsa sabaa uumuu barbaadanidha jedhanii akka shakkan himaniiru. Gama isaaniitiin warri du'an akka jiran obbo Abbabuun himaniiru. Milishoota godinichaa 100 ta'an meeshaa waraanaa hidhatanii birra turan keessaa 18 yoo ajjeefaman isaanis dhukaasa ofirraa qolachuuf bananiin hidhattoota lakkoofsi isaanii ammatti addaan hin baane ajjeesaniiru jedhan aangaa'onni kun. Milishoota godinichaa waliin kan socho'an turan miseensonni poolisii federaalaa 3 warra ajjeefaman keessaa akka jiranis mirkaneessaniiru. Milishoonni keenya qabatan kanaafi miti kanaafis gahaa ture jedhan. Miidhaan hanga ammaa kana kan qaqqabeef hidhamtoonni dursa qophaa'anii bakka qabatanii eeggachuu hin oolle jennee shakkine jedhan. Sababni haleellaan kun raawwatameef maal akka ta'e hin barre kan jedhan obbo Abbabuun. Shakkiin isaanii saamicha daandii fi dhimma daangaa lafaa ta'uu danda'a kan jedhudha. Jiraataan naannichaa wanna ta'ee erganii fi dhagahan gara naannoo sa'a 9 dhukaasni jalqaba dhagahamuu fi sana booda milishaan naannichaa humna dabalataan fe'ee deeggarsa yeroo socho'u arguu himaniiru. Warri haleellaa kana raawwate jalqaba iddoo qabatee konkolaataa haleeluun achi booda walitti dhukaasuun akka ture himaniiru. Waraanni kun daangaa hanga galgala sa'a 12 itti fufuun milishaa gama Oromiyaan jiru waraana yeroo dhaabu dhukaasni dhaabbachuun jiraataan kun himaniiru. Ganama kanas humni federaalaa bobbaafamuu fi waan bulchaan godinichaa jedhaniin addatti lakkoofsi milishoota haleellaa kanaan ajjeefaman 27 ta'uu jiraataan kunis himeera. Daangaa naannoo Oromiyaa gama Shawaa Bahaa naannoo Amaaraa waliin qoodatutti irratti walitti bu'iinsi daangaa lafaa irratti xiyyeeffate irra deddeebiin jiraattota daangarra jiran gidduutti yeroo raawwatamu ni dhaga'ama. Haa ta'u malee haleellaan qaama hidhateen qaama nageenyaa naannoo isaa birarratti raawwatamu akka kanaan hin baratamne ta'uu obbo Abbabuun himaniiru. Godina Shawaa Bahaa keessatti yeroo dhiyoon as walitti bu'iinsaa fi haleellawwan raawwatamaniin lubbuun namoota hedduu darbaa akka jirus gabaasaa jira. Baatilee muraasa dura abbaa gadaa Karrayyuu Kadiir Awaas dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamuun ni yaadatama. Torbaanota dura ammoo naannoo aanaa Fantaaleetti dhukaasa dhalateen ijoolleen tapharra jirtu 8 kan ajjeefaman yoo ta'u sababbiin ajjeechaa kanaa dhimma dhuunfaa fi abaa'oo shanii wal qabate jedhan obbo Abbabuun. Torbaanota dura akkasumas godinuma aanaa kana Adaamii Tulluu magaalaa Bulbulaatti eebba milishootaa irratti boombiin dhoo'een namootni 4 ajjeefamanii turan. Akkasumas guyyaa har'aa bitootessa 30 bara 2022tti lakkoofsi milishoota ajjeefamanii 30 olitti siiqe. Gareen Oromiyaa
cicciree diinaa kennuuf Oromoo sirna isaa dhabamsiisee gosaa walitti naqee duguuguuf waljaaree kan hoogganoota Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Awwaluu Abdii fi garee isaaniin hoogganamu sun guyyaa 29/3/2022tti milishaa Oromiyaa fe'anii bakka kaambii humna fannootiif kennan lafa aanaa Fantaallee irraa citte qorkee geessan. Humni fannoo qophaa'ee meeshaa waraanaa ciccimoo kiyyeeffatee eegaa ture gidduu seenuun namoota 30 ol battalumatti ajjeesuun konkolaataa paatroolii 4 Isuuzuu 2 Isuuzuu 1 ambulaansii 2 booji'ee karaa guddaan Itiyoo Jibuutii deemus addaan citee ture. Humni federaalaa dirmatee fannoon sodaachifamee reeffa milishoota Oromiyaa kaasuu hin dandeenye fannoon bulee har'a karaa banee jira. Reeffa milishaa 25 federaalatti kennee jira. Kaayoo lolaa hamaa dagachiisanii milishaa Oromiyaa rashansiisuun kun lafa qorkee jedhamtu kana naannoo Amaaraatiif kennuufi karaa guddicha dugugguruu Itiyoophiyaa ta'ee kan naannoo Amaaraa qabsiisuuf gareen birrii karaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa Abbabuu Waaqoo fudhateen shira hojjeteedha. Abbootiin gadaadis kan bakka tokkotti ajjeefamanii fi lafuma kana akka karrayyuun hin falminee fi ammas milishaan isuwaanuma mirkaneessuun rashaname warri Oromiyaa bulchuu kana hojjeta. Oromoo maali malli isaa? Amma fannoon daangaa Oromiyaa karaa karrayyuu guutee qabachaa jira. Ummata irratti lola banuuf meeshaalee waraanaa gurguddaa alaabaa lumuxiin dabaalamanii qubsiisaa jira. Hundumaafuu amma karaan Itiyoo Jibuutii banamee jira. Akkasumas guyyaa har'aa jechuun bitootessa 30/3/2022tti Shaambal Abdiisaan kiyyoo Biltsiginnaa Oromiyaa kiyyeessiteen ajjeefameen. Shaambal Abdiisaan akkana jedhe hanga qorkee tana afaan Oromoo dubbisutti hin rafu. Afaan Oromoo dubbisuu qofa osoo hin taane hanga Oromoof deebisutti hin du'u jedhe. Amma du'ee jira. Dhugaan isaa bahuu waan qabduuf dubbii akkanaa mootummaan dhoksuudhaaf rasaasa kuma hedduu karrayyuu hidhachiisee jira. Akka inni dhugaa karrayyuu gargaaraa jiru erga baraniin booda xiyyeeffannoo Biltsiginnaa keessa galee guyyaa kaleessaa akka inni hin galletti kiyyeessaa fi kiyyoo keessa erga galee waraanni cimaan irratti banamee ture. Haala cimaan ofirraa ittisaa osoo jiru waraaname erga waraanameen booda Abbabuu Waaqootti bilbilateen humna Amaaraa haleellaan irratti raawwachaa jira. Ijoolleen hedduun rukutamanii jiru. Anis rasaasa fixeen jira. Nu dhaqqabaa jedhee bilbilaan beeksifate. Qaama ol aanaa irraa deebii dhabe. Bakka garagaraatitti bilbilachaa ture. Garuu lolicha isuma rukutuuf waan kiyyeeffameef nama isa dhaqqabu hin arganne. Gaafa nama isa dhaqqabu dhabu akkas jedheen dhiira garaan beeku hambaa haballee bade yookaan karrayyuu jechuu isaati. Namuma tokko bilbila naa kennaa isaantu na dhaqqabaa jedhe silkii nama karrayyuu tokkollee kennuufi didan. Dhumarratti keenyumattu nu lolchisiisaa jira. Jabaadhaa yaa ilmaan Oromoo jedheetii osoo iyyuu waraanamee du'ee jira.